Yoo yaa shamaa gam jirtu nagaaf jaalallee waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteeti. YouTube chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Koreen hojii raawwachiiftuu kaawunsilii tokkummaa waldoota kiristaanaa addunyaa waxabajjii 14 Jeenevaatti walgahii addaa gaggeeffachaa jira. Guyyaa har'aa kana jechuun gaafa 21/2015 magaalaa Bishooftuutti Abuna Gorgoriyoos guyyaa har'aa kabajaadha. Guyyaa Maariyaamii jedhamuun kan beekamu gara magaalaa Bishooftuutti seenuudhaaf yeroo deemutti amantootni naannoo sana jiran ofirraa ittisuun isaanii beekamee jira. Obboleettii obboleessaaf haadha taate kan jedhu seenaa baay'ee nama gaddisiisu tokko isiniif dhiyeessina. Itti aansuudhaan nama daldalamoo lubbuu oomishnaa waan jedhu irratti waldaa kiristaanaa keessatti taasisaa jiruu fi wanta itti aanu isiniif dhiyeessinaa. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya jaalalatii subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa jechuudha isin yaadachiisna. Koreen hojii raawwachiiftuu kaawunsilii tokkummaa waldoota kiristaanaa addunyaa waxabajjii 14 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jalqabee Jeenevaa Swiizerlaanditti gaggeeffamaa jira. Walgahiin kun bara 1948 akka lakkoofsa Awurooppaatti hundeeffamuu kaawunsilicha ilaalchisee waggaa 75ffaa isaa yaadachuun adeemsa hojii isaa keessatti namoota sochii cimaa gochaa turaniif yeroo ammaa lubbuudhaan hin jirre yaadannoon godheera. Koreen hojii raawwachiiftuu kun waaqeffannaa irratti kadhataa fi hojii kaawunsilichaa wajjin wal qabate hundumaa irratti akkasumas rakkoolee yeroo ammaa guutummaa addunyaa irratti raawwatamaa jiran ilaalchisee yaadota hiika fiduu danda'an irratti mari'ataa tureera. Waldaan kiristaanaa warra wangeelaa makaanis Itoophiyaa fi waldaan ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa miseensa kaawunsilichaa yommuu ta'an yeroo ammaa kana koree giddugaleessa kaawunsilichaa ta'anii tajaajilaa jiru. Yaa'icha hanga waxabajjii 21 bara 2015tti akka itti fufuu fuula odeeffannoo kaawunsilichaa irraa odeeffanneerra. Oduu cabsaa guyyaa har'aa kana jechuunis gaafa 21 ji'a 10/2015 magaalaa Bishooftuutti raajiitu ta'e. Innis Abuna Gorgoriyoos guyyaa kabajaa qulqulleettii Maariyaam kan waggaa mana amantaa Qaajimaa qulqulleettii Maariyaamii fi qulqulluu Giyoorgis dhiisuun dhoksaadhaan mana amantaa Iyesuus Bishooftuu xaxuudhaaf dhoksaadhaan marii gaggeessuuf dhaquu kan nama mana amantaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii fi qulqulluu Giyoorgisii Qaajimaa ayyaanni haadha keenyaa ni kabajamaa achillee deemanii osoo uummata nan eebbisa hin jedhin dhoksaadhaan mana amantaa Iyesuusii deeman. Akkuma beekamu guyyaa har'aa kaalendariinis cufaa waan ta'eef ijoolleen Oromoo Ortodoksii hundi mana amantaa keenyaa kabajaa waan deemaniif namni na dhowwuu hin jiru jechuun achitti nama isaa walitti qabatee mariisuuf qophaa'ee nuti namuma isaanii keessaa akka nama qabnullee hin beekan. Ijoolleen qaxalee Ortodoksii tawaahidoof dhaabbatan wal guuranii deemuun abbaa akka keessanii hin barbaannu jechuun falmaa akkasumas lammataa akka nuti hin deebine isin hin barbaannu jechuun naasisuudhaan akeekkachiisanii humni nageenyaa dhufee tasgabbeessee har'aaf nurraa adeeman lammataa akka nuti hin deebine nuti abbaa nu hubatu abbaa afaan keenya dhaga'u abbaa afaan keenyaan nu barsiisu qofaa barbaanna jechuun akeekkachiisanii ari'anii jiru. Ammas nuti kan barbaannu abbaa afaan keenyaan nu eebbisan, nu barsiisan, nu jajjabeessan qofaadha. Egaan Abuna Gorgoriyoos harki isaanii dheeraadha. Magaalaa Adaamaatti qaamolee nageenyaa hunda harka isaanii irratti galchanii qarshii kanfaluun yaada Sinodosii Oromiyaa fi uummata Oromoo akka falman, akka kuffisan, namoota yaada kana kaasan akka hidhaniif hoogganaa milishaa irraa kaasee hanga koomaandariitti gubboo kanfalanii fi gurmeessachaa jiru. Kanaaf Shawaa Baakiisti Abuna Gorgoriyoos hin barbaachisan deemuu qabu jedhee falmachaa jira uummanni. Kanaafuu dafaa biyya afaan keessan dhaga'uu bira deema. Obboleettii obboleessaaf haadha taate. Masarat Maqdas jedhamti abbaa ishee waliin magaalaa Hawaasaa jiraatu. Masarat nama ganna 16 barattu kutaa 6tti. Abbaan ishee Masarat daa'ima kana dirqiin gudeeda. Gudeeduu qofaa miti. Irra deddeebiin daa'ima dhalchee guddisee akka haadha manaatti waliin jiraata. Mucaanis ulfooftee abbaa isheef mucaa ilmaa deesse. Akka kanaan obboleessa isheef haadha taatee yeroo ammaa guddisuu irratti argamti. Mucaan gocha kanaa gadi baatee poolisiitti himachuu sodaattus ollaan iccitii ishee kana baasanii jiru. Ollaan
Oduun gurraaf hin tolle kun hadhaa'ummaa ija baasee kan biyya sana keessatti ta'aa jiru namatti argisiisa. Biyya mataa namaa murtee akka buqqeetti ittiin taphattu, biyya fayyaatti ibiddaan nama gubuuf mirga itti qaban, biyya keessatti haadha lubbuu lamaa ibiddaan mana waliin waadan, rasaasaan haadha lubbuu lamaa walitti ajjeesan, biyya lubbuun ilmoo namaa keessatti akka kositti hin ilaalamne, cubbuun lafa sanaa himamee hin dhumu. Waaqayyo garuu abaarsa kana jalaa nu haa baasu. Nama daldallamoo lubbuu oomishna. Waldaan kiristaanaa nama daldaltii otoo hin taane dhaloota mootummaa Waaqayyoo keessa jiraachisaa jireenya bara baraa ammoo abdiin eegsifti. Waldaan kiristaanaa ishee dhugaan isheen ergama Kiristoosiin fiixaa baasuuf xaartuu ooyiruu isa sanas ta'u isa kana keessaa akka ta'utti oomishtee lubbuu gombisaa Waaqayyootti galchiti malee amantoota akka meeshaa qaala'ee wal jalaa bubbutti miti. Amanaan tokko tokkummaa amantoota isaa kanas ta'uu isa sanas keessaa jiraachuun hinaaffaa waldaa Kiristoos ishee dhugaa miti. Hinaaffaan waldaa ishee dhugaa tokkoof tokko mootummaa Waaqayyoo keessatti dhaloota qaruudha. Kiristoos gaafa tokkummaa amantootaaf waadaa seenee iddoo namoonni 2 yookaan 3 maqaa kootiin walitti qabamanitti ani achitti isaan gidduutti nan argamaa jedha. Wangeela Maatewos 18:20. Har'a ilaalcha dogongoraa guddaa hubannaa macaafa qulqulluu dhabuu keenya irraa maddeen walitti qabamni amantootaa inni tokko walitti qabama amantootaa isa kaan akka diinaatti ilaala. Mee akkasitti jireenya bara baraa waan abdattusti fakkaata. Waldaa kiristaanaa isa tokko keessaa amantoonni jumlaan ibiddatti nammanii warri kaan ammoo dacha'anii jannatatti akka galanitti ilaalu. Kun dogongora hamaa gaggeessitoonni ijijaamee ittiin amantoota har'aa joonjessaa oolanidha. Har'a waan baay'ee nama gaddisiisu waldaan keenya ishee guddoo ishee nama baay'ee qabdu jedhama. Garuu tokkummaan amantootaa dhugaan ijaaramee ergama Kiristoos ba'atu kamtu xiqqaa hin qabu. Tokkummaa amantootaa jechuuf 2 yookiis 3 minimum requirementii Kiristoos dhaabedha. Firoota koo tokkummaa amantootaa arraba dura qabannee obboloota kaan akka diinaatti ilaalla yoo taane har'aanee ibidda bara baraatti dhidhimuuf akka jirru quba qabaadhaa. Tokkummaan dhugaan mootummaa Waaqayyoo lafa kanarratti jiraachuudha. Yesuus yeroo waa'ee mootummaa Waaqayyoo bartoota isaatti himuu homtinuus ilaa as jiraa yookiis achi jira hin jedhuu kunoo mootummaa Waaqayyoo gidduu keessan jiraa jedhe. Wangeela Luqaas 17:21. Mootummaan Waaqayyoo asuma biyya lafaa irratti jiraatama. Innis tokkummaa obbolootaa isa dhugaa, isa jaalalaan badhaadhee, isa soba of keessaa hin qabne, isa tokko ofitti qabee isa kaan hin balfine, isa maqaa namaa hin xureessine, isa dadhabaa tirsuu, isa qulqullummaan of ijaaraa deemu, isa wangeela dhugaa maallaan jedhaa malee buruqsee dubbatu, walumaa galatti ija hojii hafuuraati. Kingdom of Heaven jannata kan dhaaluu ammoo isa asitti mootummaa Waaqayyoo jiraatee darbedha. Dhugumatti hundee Kiristoos isa dhugaa irratti ijaaramtee jirtuu yoo taatan, dhugumatti hundee Kiristoos isa dhugaa irratti ijaaramtanii jirtu yoo taatan, waldoonni kiristaanaa wal irratti utoo hin taane mootummaa Waaqayyoo keessa dhaloonni akka jiraatuuf hojjedhaa. Geggeessitootni waldaa hamma summii facaaftanii dhaloota faaluun tokkummaa isa tokko keessaa dhaloota luqqiftan, tokkummaa amantootaa bakka inni jirutti jabeessuun mootummaa Waaqayyoof qopheessaa. Namni bakka isaa mijatetti haa waaqeffatu. Meeshaan daldalaa dhaloota hin godhinaa. Akka gaayaa amantoota wal harkaa hin butinaa. Waldaan kiristaanaa tokkummaa amantootaa bakka inni jirutti hin jajjabeessinee diina mootummaa Waaqayyooti. Gabaabaadhumatti iji keenya miseensummaa amantootaa irra jira taanaan dhaloota qaama Kiristoos gochuu hin dandeenyu. Kan barbaadamu miseensa waldaatti guuttannee akka abbaa lafaa durii dura dhaabbachuu utuu hin taane qaama Kiristoos isa dhugaa ijaarree gad of deebisuun tajaajiluudha. Sagaleen Waaqayyoos amantoota qaama Kiristoos goonee akkaan ijaaru barbaada malee seensa akka goonuuf miti. Waldaan paartii siyaasaa mitii of eeggadhaa. Qaamni dhugaan ijaaramee ammoo miseensa dhugaa ta'a. Garuu utuu qaama hin ijaarin miseensa ijaaruuf xaaruun akka nama qodaa horataatti bishaan waraabuuti.
gadi namaa oola malee iddoo hin qabatu ijas